Ashama harka fuunee hordoftoota Reedii Adam Tube har'a sagantaa dorgommii nyaataa qabna. Kitchen Siiduna irraa jechuudha. Dorgommii nyaataa Abdusee fi Reedii gidduutti deemsifama. Namni injifate $100. Doolaara 100 injifatama jechuudha. Allah. Dhaadannoon ka ajaa'ibaati. Itti aansuun gaafa dorgommii nyaataa dhumate immoo itti aansaan tapha biraa qabna. Dorgommii biraa qabna. Haga dorgommii biraati wal deebinutti laallee haa deebinu. Eenyu injifata? Carraa gaarii isin lammaniifuu. Sagantaan jammaruudhaa fi kunoo argamu. Oh my God. Bala haa bakka nyaata kanaatti si nyaata. Kinuma qamassanu Taa'uu qaba. Yoon ana shannafe, yoon ani injifadhe akka Jooniin injifatetti. Seddoo bakka bu'eetanii hin ta'u daaddaruu jira. I'm Johnny, not Bakalu. I'm Johnny. I'm Johnny, bro. Agree no misabrille. Dhugaatiin jedha. Okay. Zarra ulaagaan akkanatti himametti abbaan jalqaba fixe. Doolaara 100 fudhate jedhame. Akka mo'adhu abdii qaba baay'isoo akka mo'adhu abdii qaba maaliif jennaan yoo kun nyaatamee dhufame malee dhiitamee hin dhufamne. Sini galee furdatee ni miti baay'isoo furdatee ni miti ulaagaan akkami bishaan irratti dhuguu dandeenya. Dhugaa nyaata rakkoon qabu. Akka barbaadde nyaata afaan itti naqattee akka feetu. No fixuu dandeenya. Biddeenni dirqamaa miti. Obboleessoo kana fixuu. Biddeenni dirqamaa? Biddeenni dirqamaa miti paastaadha. Paastaadha waan. Paastaa duwwaa moo? Akka barbaaddetti nyaata. Biddeenni ittiin qabadhaaf hin sinii fide. Paastaan duwwaa namaan qaba muree. Akkas taane biddeenni dirqama ta'uu qaba. Ayyee. Biddeen nu baay'ate biddeen nu baay'ate. Tokko tokko. Biddeen tokko nu gaha. Ana lamaa ta'uu dhiisa ta'an ittiin qabuun nama jedhe. Ayyee. Haa ta'u. Yoo eegallu nutti mi hin teenna teenne nyaanna. Okay hin teenna dura qo'e haala mijeeffannaa narraa fagaate. Guys, Abduseen ni injifata jettanii yaadduumi. Yeroo eegallu nu himi qaaraa kanas sodaadha. Daqiiqaa sinii qabuuf hin deema. Qophooftanii. Tokko, lama, sadi. Maa rabbi yaali nama guba. Jabatu botaku. Wah ini dah udah. Abduseen mataa gadi qabatee taqqaan. Abo qaaraa. Jaarsa kan koo furdisa inni quubsa jedhee kan jechuudha. Qaaraa maatti goote. Ittiin baay'ee seensi'a. Jalaa muudi jedha kan jaarsa koo dhidhaadha. Abduseen injifataa. Abo so qaaraa keessaa guuruun harkatan. Reedii. Si dandeesse. Nan dandeessu. Nan dandeessu jedha Abduseen. Kun olaal ammaa fixeen. Abduseen mataa gadi qabatee taqqaa jira. Reedii. Waan injifatan fakkaata. Tuni waan san. Bravo. Reediin shamarrii yaalee ture hin qabame. Harka kan hin dandeessu kun. Ada fixaban. Bedana. Kebat. Wallahi kiyya baay'eedha. Warabbal. Wallahi balansi baay'iste. Uqsum billahi wal. Asgala tinal kine maal kun? Abduseen shamarruu na kon kan hunda dhiyeessu. Wallahi wa billahi baay'ate. Warabbal kaba qabaan awwala qabeetu yakka. Abadan. Wani video nargitani nyaata enu tira baay'at. Gabe. Warabbal. Uqsum billahi tembuunian. Wallahi wa billahi. Siiduna wal kita keessa moo wal kita keessa? No. Daqiiqaa tokko qofa qabdan. Wallahi yalla. Daqiiqaa tokko keessatti Abduseen shamarrii reedii. Oh juute bisan juutanya. Nyaanni guutuu jechuudha haguma amma jiru kana. Barbaade waan fe'eera otina kolfisiiftanu. Abduseen shamarrii roole. Kan hunda dhiyeessu. لا إله إلا الله. Dhumteetti ijoolleen dhumtuu isaa
Goota koo udiddirichis taafu du'aarta. Sirrii miti nyaatatu baay'ate. Abdissee. Qoy yoon fedhe Si shawwadeera birrii lafa kaanii haqqiin deeman quraana qabdee kakkattee bilatta. La tokkoffaa yookaan abduusa yookaan situ seeraan hin dhiyeessin. No wallahi Warabbal kaaba. Daanyonni warri nu hordoftan wallaahi wabbillaa ilaala. Yaa? Yeroo achi taa'u sana shawwadeera. Warabbal kaaba. Ittuman buune ittuma dhiyaate Yaa nyaata. boleessoo akkami kun hundi danda'eefa mindin no? Ana ka nyaata na wajjin ta'uu daaddaroo eessaa dandeessaa? Indeet akkanatti qabamaa moo? Caalaa nyaata ture bal jalqaba keessa eegalu. Qaaraan moo ila kee qaaraan qabu qaaraatti guurtee musliimni hojjetu sitti hojjetu. Amma amantee mi? Sooftii nu fidu. Sooftii fide duuneerra. Abdussee ichilaal jedha hundi keessan argitanii? Kun nama nyaata akkatti nyaanna yoo walqixa ta'e akkanatti hin caale. Paastichi walqixa ta'e yoo akkatti nu caale. Jaartiin isaa si nyaata gaafa midhaan dhabe mana. Kenna. Rabbiin isaa wajjin haa ta'u. Sidaa wajjin haa ta'u. Haadha manaan isaa. Duune reediin akka nama fiigee tuunne. Maal taate ati udiddiriidha jennaanii hundumtaa. Obboleessa allamman isaa yoo dhiyeessite si immoo aan wajjiddirii taanaan. La abaddan ma viidiyoo irra deebinee laalame. Wallahi. Yoo habba haga ati qabatte gaallee taatu. Sittu na kana caala ture. Maaliif beektaa gisee biddeena kana fuudhas jala ciisee jira na si fixe see. Abbisee si gowwomsuun oolu malee lakkii biddeen wal qixan dhiyeessi'a. Kan abbisee xiqqoo dhabar. Si shawwaduun oolu. Reedi si shawwadee Irra deebi'amu. No. Akkee dubbatu abbisee. Reediidhuma kakachi tarii Abdusseen argaan jiru itti dabaltee taawwan. Kamitti? Kiyyatti baba. Mit nyaatuma tokkotti dabaltee turte Abdusseen achi taa'ettee. Gooteetta? No wallaahi wabillahi. Tarii cubbuu godhe ofiisaatii godhe taa'an nan shakke. Gooteetta warabbi biddeena jala dadeessite. Dhugaa dubbatuuf bakka kana inni taa'a seetiniin guddisee fi. Tarii an shakkeera. Akkasitti nama waate. Laa irra deebinee nyaannan ta'u kunis. Maal irra deebine daqiiqaan dhumate injifate. Hayyee dorgommii kanarratti hin dhaabu. Bakka waan buufadhu barbaada waan ta'eef. Dorgommii lammaffaa nu dhiyeessitee yoo isarratti mo'adhe. Kan abbisee injifatee reedii. Hayyee injifatteerta mabruuk aleek. Kongiraa. Booda waliin nyaanna. Obboleessa achi nuu kaa'i rakkoon qabuuti gargarreetti. Hayyee akkasaatii walaakin dorgommii lammaffaa irratti yoo injifadhe. Argitee tokkotti xaxaan. qabaanuu yoo ilaali akkatti maraa. Obboleessaan hagana qabaa ture wallaahi wabillahi deemuu didee bara. Qabaa laalan. Annamichummaan kun waliin nyaanna gisee hundamaa na biraa kan baatadha bara. Edaana takka. Kuni baay'isawee. Mataa gadi qabatee atakkaan siin jedhee bara abbisee. Maxxaarraa kiyyaa Wala harka duwwaa jalqabnaan na jiru akkam faxxanii jedhaan duwwaa jalqabeen ni biddeena dhiibee. Biddeena iyyuu nyaanne abbaa takka qofa irraa gurra ishee. Yalla amma nyaadhu. Amma kana suutaan nyaanna bakka dhiyeessi. Eekko kun nama Fixuu tokko qabda laala doolaara dhibba Fidu. fudhatu fixuun dirqama si biratti. kun bar Ati fixuu qabda. nama tokko irbaata isaa nama Obboleessoo tokko. firoon kiyya kana nyaata gisee tokko qofa. Isa tafaan kaatu fixuu qabda ati birrii fudhatudha. Misa nama tokko la hawla wala quwwata illa maashaallah ale. Maashaallah. Abbiseenii haala kanaan injifateera. Amma dorgommii itti aanutti deemna. Dorgommii itti aanu Bakka Saayidoon injifate. Seedoon injifatee jira. Bakka haala kanaan booksii injifatee yaada. Okay. Dorgommii marsaa lammaffaan itti fufee jira. Reediidhaa fi abbisee gidduutti namni dorgommichi maal fakkaata? Ashannifaallahu. Namni jalqaba yeroo tokko lama sadii jedhu saanii sana qabe saanii gadi garagalee jiru sana qabe waan jala jiru sana Barreeffama jala jira na fakkaate akkasiin gootatti. Barreeffamoota kana sadii keessaa daakutu jira. Maqaadhaan irratti barreessitee dabtara. Intinni maqaa jaraati. isin callisaatii sadan sana keessaa tokko fudhadhaa. Daaku jira, doolaara jira. Okay, waan Killee argatte jira. sana fudhatta jechuudha. Yoo amma daaku tuqe fuulatti na dibama jechuudha. Yoo killee ta'e matarra si cabaa, yoo birrii ta'e fudhatta. Akkasi. So Guys, du'aa godha warras dabtan. lama mo'atamuun salphina yaa jamaa. Lama mo'atamuun salphina. Isa kam qabatta ammaati? Yeroo tokko lama sadii jedhu qophooftanii. Fudhadhe, kanuma fudhadhe. Qophooftanii. Fudhadhe. Si kana waa killee na fakkaate si yoon. Koy. Tokko. Jijjiirachuu hin dandeenya? Tokko lama sadii. Laa ani kanuma qabadha. Yaa Rabbi si kana si.
Sodaani. Sii kan. Yaa Rabbi doolaara. Yaa Rabbi. Killee ta'uun oolu qoy. Ol kaasnee maqaa fudhannaa. Ol kaasaatii si lammanuu waan sin ga'e. Yaa Allah doolaar. Ani birriin duraanuu na jaalatti beekta. Bisaa waan sin ga'e si lammanuu as garagalchaa osoo hin dubbisin. As Oh my God. Kaameeraatti as garagalchi. Oh my God. Daakuu jedha kiyya. Yaa salaam daakuu dibattaa. Abbisee Wayne. Doolaara. Iskan. Waaw doolaara. Doolaar. Kunoo kaameeraa ilaalaa. Booda akka abdu seenaa na cufara doolaar. Yeni haqqanoo. Yes. Doolaar. Ilaala. Amma maal gochuudha? Isan dibata isaa? Maafan dibata an doolaara fudhee ati duqeetii kan keessatti dibaa. Maaliif? Obboleessa rabbitu Sin dibata warri fudhate? Maali? Chaappaa dabar waan Aboo qoy gaafee seeraan fuudhatti dibamuu qaba kun. La ilaha illallah. Akkanatti nu wajjiniin safaaxaan hin jiru doolaara obboleessa. Chaappaa kuma shanii sirra godhe. Kuma shaniin akkanatti daaraa. Nafa guutuu na dibdaa ta'uu yoo. Inna. Otuu doolaara gatte ati nan dibdu. Adabbii geemii sirraa aarii qabamti rimcaatii. TikTok irra namnaan asin na argatte. Guys, hadda bakka hundaan. Carraa tokko yaaladha. La ireen akkatti nama kortee hin dhiisu. Ayyee. Carraa tokko waliin dhoomu. Fid. Achi galagalaa nassinii ka'a. Achi Ayyee. galagalaa. Nka. Duqeetii kana argatuu qabda. Oi. Kuni as keessa kenna doolaara isaa asitti dhuftee waliin nu dhoofta. Tole. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Achi garagalaa. Isin lammanuu abbiseetis achi garagala. Laaliin abduu san laalaa jira. Ilaaliin abbisee. Wayne. Illikiin na qabeeraan dhiisuma hireeti yemmuu koradhaa achumatti. La ilaha illallah. Obboleessa watimmaa xonqaayii wayii qabda. Arganne? Jalqabuu dandeessa. Hin dhiisu bakka kiyya. Jalqabumarraa hin dhiisu. Abbiseetis tokko biradhu. Fudhadhu kulo. Sii zoorsa kulo. Ka barbaadde fudhadhu. Sii kanaan fuudhu laata guys. Fudhadhaa. Duqeetii. Yes, dollar. Doolaara argatte gadheedhaan malee. Dollar. Ammas. La ilaha illallah daakuu. Obboleessa na wajjiniin ani hixaan qaba duruma laan an lotoorii kutuu qaba. Amma fagoo. Rasuuta abbisee galaa. Nasalaa ajjeestee jaarsa hayi. Maal kun Na wajjin safaaxaan godhina. Amma nyaata sin jifadheeraa mi? reedi maasitti dhaga'ame. Minta samma wandimee. Injifatamuu irraa kana fakkaachuudhaan wal qabatee maasitti dhaga'ame. Yaa Rabbi hiree Saayidoo yeroo kiyyan godhini. Hiree Joonii jechuu kiyya Saayidoon itti taphateera beekta. Dorgommii har'aa Banee- osoo hin yaadamin injifatameera. Lama injifatamee sadaffaa nama biraa fidadha kunis jammar awreedha qomaartanyaa nyaattiyyee nama duriyyeetu waan hundi taa'afi beekta. Guys, So yeroo guyyaa har'aa hundaayyuu injifatameera guyyaa biraa yookaan jaartii matii irratti yaala malee hin dhiisu. Amma na ta'uun beeytanii ana reedii Adam Tube. Egaan daawwattoota hordoftoota reedii Adam Tube sagantaan guyyaa har'aa akka isin bohaarse abdii guddaa qabna. Viidiyoo waraabbii booda haala kanaan walitti deebinee jirra. Kun Abduusee yookaan Abdusalaam. Abdusee Tube. Abduusee Tube. By the way, YouTube guddaa qaba. Dhiheenyatti akkatti deebi'u natti himee jira. Liinkii isaa baay'oo jala isinii ka'a subscribe gochuudhaan gama YouTube'atti akka deebi'uuf jajjabeessaan isiniin jedha. Akkam ture? Ande Taphni adda har'a. qabeessan ture. Dhugaa dubbachuuf ani duqeetiin nama dheerrifataa ture. Nyaataanis sin injifadhe doolaara 100 fudhee. Amma dura dorgommiilee adda addaa waan akka lootorii muruu waan maal kana Ani- carraa uumte beekta. Ani yeroon kaartaa taphadhu naa baay'ee. Laatti. Kanaaf daa'ireen nama korteen qomaarra irratti baay'ee miti beekta. Amma dura waan si ajaa'ibu mudannoo tokko sitti hima. Finfinnee kana deemee biyya kana yookaan Liibiyaa dhufuudhaaf birrii 10,000 wayii warri naa kenne deemee magaalaa joottoonni xiqqootti dabaladhee taphadha hin nyaatama taphadha hin Amma nyaadhe deemadha. dura hin nyaadhe. Sii gadhiisa. Eda jarri na keessa kaa'aa jiran naa gadhiisan. Birrii guddaan jechuu eegale bibi gizee sadii qofa ta kasilaa bara 2016 dhufu 17 dhufe waggaa tokko baak godhee duubatti mallaqa fixe.
Jootoniin Naan ajaa'ibaa. ta'u naan ta'u Ati lammataa waan akkasii yaalin. Lotorii si yaalini. Guys, subscribe godhaa viidiyoo. YouTube keessa maal hojjechuuf yaalta osoo jennu. YouTube irratti sagantaadhuma babbareedaa isin barbaaddanu koomedii adda addaa waan isin bohaarsu qabannee dhufna. Subscribe godhaa. Viidiyoo keenya si daawwadhaa. Jajjabeessaa viidiyoo kiyyallee laayikii jalqaba irratti laayikii godhaa koomentii kennadhaa akkasumas yeroo ba'uuf jettan subscribe hin irraanfatinaa kan isaatti illee jala isinii kaa'aa nu jajjabeessaa viidiyoon keenya isinitti tole yaada keessan kennadhaa yaadni baay'ee bareedaadha hanga ammaatti jajjabini keessan hedduu natti tolee jira ammas yaada keessaniin deeggarra waan ta'eef yaada keessan nu kennaa an reedii koomentii barreessuun isina koomentii barreessaa yeroo gaarii naaf qabaadhaa isin jaalladha.